Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee. Jiraattonni magaalaa Asallaa hojiin ashaaraa magariisaa barootaaf hojjetamaa ture jijjiirama qilleensaa fooyyessuun darbees miidhagina naannoo tolchee madda diinagdees ta'eeraa jedhan. Okaash Adam dabalata qabam. Itoophiyaatti sagantaan ashaaraa magariisaa qabeenya uumamaa kunuunsuun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu oomishaaf oomishtummaa guddisuu keessatti gumaachisaa laayyoo akka hin taane hubatamee erga hojjetamuu eegalee bubbuleeram. Erga sagantaan ashaaraa magariisaa eegalameas biqiltuuwwan haala qilleensa gammoojjii dandamachuu danda'an nyaataaf oolanii fi miidhagina naannoof oolan dhaabuun jijjiiramni argame laayyoo miti. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hojiin ashaaraa magariisaa jireenya hawaasaa waliin walitti hidhamiinsa qabaatu fi madda diinagdee gochuuf hojiin jalqabame kan cimu ta'uu dhaamaa turan. Amma xiyyeeffannoo jechaa kan jirru maal goonetu bosonaa fi jireenya uummataa walitti hidha. Haala madaalawaa akka walii galaatti eeguu qofa duun taane jireenya isaa guyyaa guyyaa faana akka walitti hidhatu goonee hojjechaa jirra. Isa kanaanis bu'aa jajjabeessaan argameera kana cimsinee itti fufna. Uummanni keenyas kana gochuudhaan caalmatti bosona faana jireenya isaa walitti hidhee akka deemu goone injifannoo guutuun isa ta'a jecha. Jireenya uummata keenyaa fi bosonni gaafa walitti hidhame bosona uummanni keenya ofiisaatiif jedhee eega ofiisaatiif jedhee dhaabaa diinagdee ta'a jecha. Kara diinagdee tamma ce'utti garuu dadhabbii waggoottan darbe gaafate kana gaafachuusaa adeemsuma isaati kan cimsinee itti fufne jijjiirama guddaa finna uummanni keenyas kan irratti jabaatu jechuu qaba. Jiraattonni magaalaa Sallas hubannoon fi ilaalchi hawaasni biqiltuu dhaabuu fi kunuunsuuf qabu adadaan fooyya'ee adda bu'aa isaa qabatamaan argaa jirraa jedhan. Ashaaraan magariisaa jijjiiramne baay'ee biyya keenyaatiif baay'ee gaariidha. Maaliif qilleensa wal qabatee midhaan nyaataanis wal qabatee dumeessa akkanatti amma akka laallu ashaaraan magariisaa baay'ee waan hojjetameef maaliif duraan amma karaa boonaatti deemaa jira roobni yeroo eeggatee hin dhufu kanaaf ashaaraan magariisaa akka biyya keenyaatis akka magaalaa Sallaa keessattis baay'ee jijjiirama fidaa jira. Iddoo bashannanaa dargaggeessi keenya qo'annaas ta'ee bashannana ta'ee iddoo bira sanitti deemnee achitti deemnee bashannanaa duraan bakkuma arginetti dabarsanii fakkeenya warri dhiirota mana puulii mana maalii midhaanota dabarsan nama ammoo achi deemanii iddoo bashannanaallee ta'ee fakkeenya bashannana qofa osoo hin ta'in dargaggeessa keenyallee karaa hin taane irraa akka ittiseetitti yaada. Biqiltuuwwan kanneen akka bunaa, abukaadoo wantoota nyaataman hedduudha kan of keessaa qabatu kunneen immoo bu'aan isaa dargaggeessi kun namni kamuu karaa yoo deemu goree yookaas immoo wantoota adda addaa firaafiree karaa itti nyaatullee haalli qaala'insa gabaallee akkaataa gaditti deebi'uudha. Dargaggeessi keenyallee irratti gurmaa'uudhaan keessattuu naannolee lageen irratti naannolee baadiyyaa Marsii magaalaa kanaa jiran irratti dargaggeessi irratti gurmaa'uudhaan oomisha kanniisaa damma oomishuudhaan dargaggeessi faayidaa guddaa irraa argatee jira jechuudha. Hojii ashaaraa magariisaa kanaanis magaalota keessatti mukkeen nama hawwatanii fi muduraa garaagaraa dhaabuun waan gaariin hojjetameeraa jedhan. Namni tokko dhalootaaaf dabarsuuf ashaaraa magariisaa lafa kaatee darbuu qaba. Kanaaf nuti wanti nurraa eegamu dhaabnee deemuu qofa osoo hin ta'in wanta lafatti kaa'anne san kunuunsinee akkuma ilma keenyaatti ilaallee dhaloota dhufuuf dabarsuu qabna. Bu'aawwan kana duraa irraa argame kan ammallee bu'aawwan gara fuula duraatti illee cimsanii itti fufuudhaaf ashaaraa magariisa kana egereessaa dhaloonni ammaa kunillee hunduu keessatti hirmaatee bu'aa isaa beekuudhaan gara fuula duraatti illee tarkaanfachifne biyya kana biyya jijjiirama qilleensi ishee yookaas immoo lafoota baadiyyaa gammoojjiiwwan adda addaa kanneen biqiltuudhaan uwwisnee biyya keenya biyya magariisa goonee addunyaa gubbaatti illee biyya keenya biyya Itoophiyaa jedhamtu kana ashaaraa magariisa kanaan uwwisuu dandeenya jechuu barbaade. Hospitaalli waliigalaa Bishooftuu tajaajila fooyyee kennaa jiraachuu tajaajilamtoonni himanii Ahmaddeen Muktaar dabalata isaa qindeessiram. Namoonni hospitaala waliigalaa Bishooftuu irraa tajaajila argachaa jiran yaada kennaniin kanaan dura hospitaala waliigalaa Bishooftuu keessatti si'aayinaan maamila tajaajiluu dhabuudhaa fi qorichaanis wal qabatee hanqinni turuu eeranii yeroo ammaa rakkoowwan turan furamanii tajaajila gaarii argachaa jiraachuu dubbataniiru. Tajaajilli akka hospitaalaatti baay'ee fooyya'ee jira. Duraan naannoo kenna inshuraansii irratti rakkootu ture. Sadarkaa sanarraa amma fooyya'ee jirti. Mana qorichaattis rakkootu ture jechaadha. Haalli ittiin maqaa fudhatan galmeessan kanaaf baay'ee karaa nama rakkisurraa fooyya'aa jira jechuudha.
Hoggaas keessatti barreen gaddaas onnoo jedhee jira. Ijuma tokkoon laala nama hundaa qixxeetti keessummeessaa jechuudha. Hojjettoonni hospitaalichaatis beekumsa qaban hundaan hawaasa isaanii tajaajilaa jiraachuu eeranii yeroo ammaan tana tajaajilli hospitaalicha keessatti kennamaa jiru fooyya'ee jiraachuu dubbatan. Amma tajaajiluma da'umsaa yoo fudhattee ittiin gammada. Ispeeshaalistoota baay'ee qabna, ogeessa baay'ee qabna, namoota muuxannoo gaggaarii qaban baay'ee qabna. Hunda gammachistee geggeessullee baattu namoonni baay'een itti gammadu. Hawaasa garaa gahu irratti tajaajilli kennamu gaariidha. Lakkuma tajaajilli fooyya'aa deemuun baay'inni tajaajilamtoota dabalaa jiraachuu himanii osoo humni namaa dabalee kana caalaa tajaajila fooyya'aa hawaasaaf kan kennan ta'uu dubbataniiru. Yeroo tokko humna namaa faana wal qabatee rakkoo jiran hanqinoonni jiran waan akkasii jira. Garuu akka hospitaala keenyatti tajaajilli kennamu bareeda. Ammatti rakkoo addaa hin qabnu rakkoo humna namaa malee naannoo gara nama 550 ol ji'aan abireejii gara kanaa ta'aa kan dahu namni tajaajilamaan baay'achaa dabalaa deemaa jira. Ogeessi bakkuma duraa jira. Ogeessa sana dabalaa deemuun ispeeshaalistii dabalaa deemuun tajaajila hawaasaa kana babal'isuun hin danda'ama gara fuulduraa. Hojii gaggeessaan hospitaala waliigalaa Bishooftuu Dr. Taaddasaa Gonfaa hojii qindoomina gaggeessitootaa fi ogeessonni hospitaalichaa taasisaniin tajaajilli hawaasaaf kennamu fooyya'aa dhufuu dubbataniiru. Hospitaalli waliigalaa Bishooftuu sadarkaan isaa sadarkaa hospitaala waliigalaatti jira. Baay'inni dhukkubsataa inni sarvii godhu tajaajilu immoo sadarkaa ispeeshaalitii hospitaalaatiin oliidha. Akkasis ta'ee garuu haalli kenna tajaajila keenya ammatti fooyya'insa gaarii qabaan jechuudha. Gama dhiyeessii qorichaatiinis yeroo ammaan tana haalli fooyya'an jiraachuu eeranii kana caalaa hawaasaaf tajaajila fooyyee kennuudhaaf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu dubbatanii jiru. Kanaan dura turerraa dhiyeessiin keenya fooyyee qaba. Maalli already biiroonis irratti hojjechaa jira. Hospitaalli kun at least comprehensive specialized ta'uu qaba. Gaafa caasaan isaa ol guddatee humna namaa barbaachisan kanas caasaa wajjin ramadamaa deema jechuudha. Dargaggoon Abii kanaan wal qabatee irreecha bara darbeerraa waan taajjabe akkanaan nuuf qoode. Barataa yuunivarsiitii Arbaa Mincii ture bara dhingaddaa. So mucaa gaamoo tokko qabadhee dhufee nama irreecha wajjin deemuu qabaan an jedhe. Irreechi ammoo isin qofaaf osoo hin ta'in nuufillee irreecha. Uummanni hundinuu kabajuu qaba jedhee qabadheen wajjin dhufee mucaan ammoo tiktook irratti baay'ee fammasii beekamtii guddaa waan qabu uffata dumbullaa jedhamu kan Arbaa Mincii uffatee dhufe miidiyaan ammoo miidiyaa 6 olitu intarviisa godhe. Naadammoo argee uummata keessan uummata kana uummata nagaa uummata jaalala jaalatu hundinuu fuudhaa harka afaan kaatu nyaata kana waan ta'eef naana waa akkasii qabadhee dhufe. Ayyaana irreechaa baranaa kanaaf bifa adda ta'een qophaa'aa jiraachuu kan nuuf qoodan dargaggoonni kunniin kan danda'e hunduu irratti argamuudhaan akka waliin kabajatuufis dhaamaniiru. Yeroo baay'ee hawwiin qaba ture. Akka carraamoo carraa kana argane waan sidiif. Carraa kana yeroo jalqabaatiif hawwiin eegaa jira baay'ee hawwiinaan eegaa jira. Waaqayyo immoo yoo jedhe guyyaa sana bifa ho'aatiin kabajuudhaaf qophiirra. Akka yaadnetti nu sadeen kun amma akka barataa tokkotti huccuu aadaa sana yoo dandeenye wanni isaa kan gubbarraa kana shamisicha hodhannee bifa wal fakkaataadhaan kabajuuf yaadneerra. Cidhaan beektaami cidha caalaa itti qophoofnu maaliif irreechi curree keenya iddoo itti wal arginee iddoo itti gammannee iddoo waan garagaraa itti wal barsiisnu waan ta'eef bara dhingaddaa kan biraatiin deemna baranas ammoo aadaa Oromoo baay'eetu jira waan ta'eef kan garagaraa uffannee ammallee tiimii qabna ijoollee hojii walii gallee konkolaataa keenya qabannee gara irreecha keenyaa deemuuf ammoo qophiirra jirra. Akka ajaa'ibatti eegaa jira qophiidhaan irreessa nagaa fi gammachuu akkan ta'u hawwii guddaan qabaachaa. Itoophiyaa damee turizimiitiin addunyaatti beeksisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu ministeerri turizimii beekse. Qabeenya turizimii Itoophiyaan qabdu sadarkaa addunyaatti beeksisuudhaaf hojiileen hedduun hojjetamaa jiraachuu ministeera turizimii Silashii Girmaan himan. Hojiileen qabeenya damichaa si'eessan hedduun hojjetamaa jiraachuus kaasan. Miidiyaaleen namoota babbeekamoo fi qaamolee biroo fayyadamuun hojiin beeksisuun hojjetamaa jiraachuu ministeerichi himuu isaatiin FBC'n kan dubbisiise. Dhimma bal'inaan qabanneettaan wayi dabarruun irreechi duudhaa isaa ganamaatti akka deebi'uuf hojiin hojjetamaa jajjabeessaa ta'uu safuu fi seera isaa irratti ammas ciminaan hojjetamuu qabu manguddoonni fi haadholeen himan. Halkan irreeffachuu fi sirboota ayyaanichaa waliin wal hin ginne sirbuun duudhaa irreechaa akka hin taanes himan. Girmaa Hundee dabalata qaba. Uummanni Oromoo ganna gurraacharraa gara barraatti ho'ete ce'u sirnoota waaqa isaattiin galateeffatu keessaa tokko irreecha. Irreecha malkaa, irreecha laalchisuun oobeen maanguddootaa fi hawwan bulchiinsa kutaa magaalaa Sabbataa waliin turtii taasiseera. Maanguddoon magaalichaa obbo Magarsaa Miidhagsaa irreechi malkaa irreecha galataa ta'uu ibsu. Malkaa waaqni uumeef tulluu waaqni uumeefitti bahee raawwatee waaqa galateeffata waaqa kadhataa aadaa isaatillee biratti kabajataa
boruu gannaa kana nu falchite birraatti nu baastee waa galanne see haa ga'u jedheet waaqa galateeffata irreecha galataati irreechi keessattuu irreechi birraa kun galataa. Araarri duudhaa ganamaa irreechaa ta'us ni dubbatu. Araara qaba Oromoon oduu guyyaan irreechaan gahin araara qaba. Goomii qabatee ilkaan walitti ciniinnachaa ijaamtuudhaan wallaalaa irreecha wajjin hin irreeffatu hin dhaabbatu. Hin araarsa manguddoon araaramaa nagaa godhadhaa nagaa qabdu jedheen nagaa godhatee itti seenaa. Obbo Abarraa Warquutis irreeffannaan qeerraa eegalaa jedhu. Mana ofiitti buna dhaabbatee maaddii diriirsee mana ofii keessatti dura irreeffatee dirreetti sirreeffata. Duudhaan irreechaa ganamaa halkan irreeffachuu osoo hin taane Oromoon horii erga bobbaafateen booda barisiifatee kan irreeffatu ta'uun obbo Magarsaan ni himu. Halkaniin ka'anii irreeffachuu sun immoo aadaa Oromooti miti. Buna dhugeeti horii bobbaafatee ofiifis kan bobbaasu bobbaafatee raawwatee irreecha ofiititti ba'a. Irreecha qe'ee irreeffatee irreecha malkaatitti ba'a. Sa'aatii qaba. Amma garuu 12tti 11tti sa'aatii 1tti ba'ati irreeffadhaan jedhamu kuni xinnoo inni safuu isaatirraa aadaa isaatirraa dabee jira. Irreecha irratti faarfannaa fi sirboonni sirbaman illee duudhaa irreechi qabuun kan galateeffannaa ta'uu osoo qabanuu sirboota garaagaraa sirbuun sirrii akka hin taane obbo Abarraan ni dubbatu. Iddoo irreechaa sanitti namni waan hin taane sirba biraa baasee siyaasan illee wal qabsiisee warri sirban sun ofiifuu abaaramaadha. Iddoo sanatti jechaadha. Wanni dhaqneef maali nagaaf galateeffachuuf. Irreechi nama hunda walqixa kan keessummeessu ta'uu kan ibsan ammoo obbo Sheetuu Ariitiiti. Irreechi goomiin qabu addaan waliin qoodu sabaa waliin qoodu hammataadha jechuudha. Nagaan dhufee waaqa kadhatee kan wallolee araaramee araarama asitti dhufe jechuudha. Kanaaf waaqa galateeffannaa dhufa. Duudhaan irreechaa dhokatee ture yeroo ammaa kana harka Oromoo jiraachuu kan ibsan obbo Abarraan duudhaa sirrii irreechaa dhalootatti dabarsuun akka barbaachisu himu. Addee Walaboo Xuureetis dhaloonni aadaa isaa ganamaatti akka deebi'uuf hojjechaa akka jiran dubbatu. Ijoolleen duraan abbaan beeku kan irraaffattellee yaadachiisa jirra. Baay'ee heeyyaa jirra safuun teenya amma keessan lafa nuu qabachaa jirti. Irreechi duudhaa isaa ganamaatti akka deebi'uuf waajjirri aadaa fi turizimii kutaa magaalaa Sabbataa qorannoowwan garaagaraa gaggeessaa akka jiru itti gaafatamaa ittaanaan waajjira aadaa fi turizimii kutaa magaalaa Sabbataa obbo Nagaash Mul'ataa dubbataniiru. Abbootii beekan seenaa isaa sanaa wajjiniin maal fakkaataa akkamitti bakkatti deebisuu dandeenya kan jedhu kan nuyi qorataa jirru. Bara kan waggaa 12ffaaf kan irreeffatamu irreechi malkaa Sabbataa irreechi harsadee erga irreeffatameen booda torbee isaatti abbootiin gadaa haadholiin siinqee qeerroof qarree dabalatee hawaasni bal'aan bakka argamutti malkaa Sabbataatti kan irreeffatamu ta'us himameera. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokko irratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaan jira jedhamee amanama. Bakka haqni jirtu tokkummaan jira jedhamee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan argisiisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.